gabaabaa tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Innis haala akkamittiin Telegram group chaanaalii yookaan immoo groupii banuu dandeenya kan jedhu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Duraan dursaa itoo viidiyoo kanatti hin galiin subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Gara hojii keenyaatti deemnaa jechuudha. Duraan dursaa Telegramii buufanni irra ta'a yookaan dura fayyadamaa jirra yoo ta'e haala kana Telegramiin kana fakkaatti kunoo Telegramii kana yoo fayyadamne pilaasii isa kanarra Telegram seeluu yoo fayyadamne update goone baay'ee bareeda waan ta'eef okay Telegramii keenya keessa hin galla. Telegramii keenya daqiiqaa 2 sekendii 2 yookaan sekendii 3 gidduutti nuuf bana. Okay sana booda gabaabumatti groupii create gochuu yoo barbaanne groupii keenya kinoo haala kanaan ani fayyadamaa jira. Kanaan dura groupoonni ani banes immoo kunoo asirratti naa dhufu. Okay mallattoo tuqaa sadii qabdu yookaan immoo kunoo as kana biratti kan argitan kana keessa hin seena jechuudha amma. Okay achirra hin tuqna. Okay itti aansuutiin new group kan jedhu kana keessa hin gallaa jechuudha. New group kan jedhu kana keessa hin gallaa jechuudha. New group kan jedhu kana keessa erga gallee booda namoota galchuu qabnu yookaan namoonni galuu qabu jennee yaadnu yoo jiraatan additti goonaa jechuudha. Okay nama 3 yookaan nama 4 5 banuu dandeessu rakkoon qabu. Okay erga akkas gootanii booda haala kanaan erga isiniif fidee booda mallattoo gara gadii jiru kana mallattoo as jala jiru kanaan deemnaa jechuudha. Itti aansinee inter group name kan jedhu jira. Inter group name irratti maqaa barbaadan galchitu jechuudha. As kanatti maqaa barbaadan galchitu jechuudha. Okay as kanatti ammanii isinitti agarsiisuuf waan ta'eef yaalii jedheen bana. Yaalii jedheen right yookaan immoo mallattoo of danda'e as jalatti argamu kana irratti hin tuqna jechuudha. Okay hin tuqna booda gabaabumatti groupiin keenya create nuuf ta'ee jira. Memberiitti dabaluu barbaannu as jalatti invite goonaa copy goonii namaaf share gochuu dandeenya. Waan na barbaanne sana booda setup nuti mijeessuu qabnu erga bannee booda waan nuti sirreessuu qabnutu jira. Okay as kanatti kan argamu mallattoo editing yookaan edit kan jedhu nuuf fida. Sana booda achiin tuqna. Description keenya grouping keenya yeroo nuti bannu private dha yookaan immoo private yookaan akka namni kan biraa arguu hin dandeenye search godhee irra ga'uu hin dandeenye jira. Private ishee jettu kanaan private iddoo jettu kana hin tuqna jechuudha. Gabaabumatti private ishee iddoo jettu kana hin tuqna. Sana booda public kan jedhu nu dhufa. Public erga goone booda name kennuufi qabna yookaan immoo linkii kennuufi qabna. Yaalii jedheen kennaafi mallattoo simboolii wayi tokko ittiin dabala jechuudha. Okay yaalii online jedheen banee jira jechuudha. Sana booda okay right nan godha. Gabaabumatti public ta'ee jira. Permission nuti laachuufi qabnu permission keenya namni akka message keessatti hin ergine yookaan immoo userii kabira akka inni keessatti linkii garagaraa policy garagaraa akka inni keessatti hin ergine yoo barbaanne mallattoo warra kana expansion itti dabaluu dandeenya. Warra kana irraati hin balleessina jechuudha. Akka namni send message tokko itti erguu hin dandeenye yoo gochuu barbaanne mallattoo irra keessaa send message ishee jettu kana qofa balleessina. Sana booda eenyullee erguu hin danda'u jechuudha. Message gara keenyatti gara groupichaatti erguu hin danda'u jechuudha. Okay right goone keessaatiin baana. Gabaabumatti kunoo banamee jira. Right goone ammas keessaatiin baana. Photo irratti erguu yoo barbaanne immoo mallattoo maddooma amma mallattoo tuqaa sadii yookaan editing tuqne keessa seenna. Set photo okay isinitti agarsiisa. Set photo on
or video ka jedhutu jira. Ishee irratti tuqna sana booda gara kanaatti nu fidee Telegram group kan jedhu kana irratti gadhiisa. Okay, nuuf galee jira jechuudha. Okay, mallattoon argitan kana mallattoon argitan kun Telegram group isiniin jedhe irratti galee jira jechuudha. Gabaabumatti Telegramii groupii banuun kana fakkaata. Yeroo itti aanutti chaanaalii akkamitti banuu kan jedhu yookaan kanneen garagaraa isiniif deactivate isinii qabadheen dhufa. Subscribe, share gochuu hin dagatina. Nagaan tura.